السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن فيا كيسني كيف قرين نورمو كسم ما بدوتين كسم هايو نورمو كسم تكاف بدان كينيا نجيني كينيا بك جرتني كيسني هذا كمون جا اتهام السودان بقى جمدنيس أدي بسم محمد رمو بردي في النولاف وبايزرا مركارا جارجت الجرا قالت ربي تيجينا إن شاء الله بلسمان كمة أمتي بلسمان كان كي إن شاء الله نيجي فنا يا ربي جي كراها كردي من نيجي فنا وري كراها نمني كراها كردي بنومين جفت كراها كريون دي من مو تنجين نيشو ربي حقرنا أوف كانت عن السودان في قواعد برتوتا يونيفرسيتي والدار وأنا سني جو جرا أسرتي أورمون أكا هايون كن تنتلان سياسة جور محمد جيتي إجتك شوفاني إجتك رفو راجل نيمي دران أما لا تشوفنا دان أنا كياتي لا تشوفنا شو مالي ديني نورا فتنجر قويا نلمان نجلا في تجرا شبابني كينا بمجرا درجيس كينا كيرو قرين هفتنجرت إسين كمول لا تكون أرجع ملك كمول إني هنجمتك يا ورمو لقاس إنجاني ورمو في دقتين ورمو تقطعي دمك إيكي لفا ورمو أمتك أنا في الرادي أمتك في الرادي ملك أنا وايسني مو قرودي فمالله إسين جارا اللي بيخنت فكاتو سرين تكو سرين نياتان يو تسينان نس سمت فيك سرين كنا يو أتي جلا بقت سنديسو يو أبتة فرات أوي تهو لما ته يو سأركيو تي جدي ديما أمار سرين دابتني فرا هليلني فرا جيل شمالي فرا نكملي أمني لا يتسنديسو أمني نهيج اللي سكون نما سودات تونسي كناف أمو وانتو كويسنيهما موتمة واتزقب بيسا موتمة واتولشا موتمة وكان قد أجتي إفدقتي ilmaan kee ka university waldayaa jiru itti dagattee mootummaatti dagattee waraanatu eegu jira jettee itti dagattee bor gaabbita bor imimmaan dhiiga bootta wallahi ni argita bor boocha dhiiga ilmaan keessan galcha biyyatti haa galan barnootas haa dhabayyoo barbaada ilmaan keessan diina jalatti tumananii du'urra ijoolleen xixiqqoon udaan hin haqatin marti ilmaan teena ijoollee profeesara ta'uuf deemtu dhakaan darbachuun waan hin danda'an dhakaa irratti darbatan hancufa irratti fuun maali ijoollee xixiqqootu dhakaa nu darbata jetti ijoolleen tun hangana hunda oromoo maa of tuffachiifta ilmaan kee biyyatti galchi ilmaan kee gara ta'eenuu ta'u ilmaan biyyatti haa galan guutuun isaaniitu gara kaanin ammoo mootummaan isin dhiisee amaaraaf ilmaan isaa oromiyaa keessaa fe'uuf deemu jira isin argutteen jettan ilmaan amaaraa oromiyaa keessa yuunivarsiitii oromiyaa keessa jiran fe'ee teessan achi ficcisiisuuf deema wanni tasgabbeessuuf deemu tokkotti illee hin jiru mootummaa jettanii mootummaa jettanii mootummaa hin salphatta salphinaaf deemta kanaaf oromoo har'a baroodoon jenna ilmaan haa galtu ilmaan teessan banatti galfadha en fakkeenyaaf amma isinii kaleessa ijoolleen namni 60 ijoollee wallaggaa kakaatee galu jirtu makiinaa sadiin makiinaan lama baatee makiinaan tokko qabame makiinaan tokkochi sun eessa jira eessatti akka qabame eessatti hidhame eessa jirtu ijoolleen sun maal keessa akka jirtu beeytanii hin beeytan ijoollee sanniin illee gara hundaan hundi keessanuu waan iyyafannoo garagaraati waan adda addaati ilmaan keessan barbaada ilmaan keessan dhumu jiran warroonni achitti hafte moo ijoollee achitti hafte ijoollee sanniin illee dirqama daftee ijoolleen biyyatti galuu dirqama biyyatti galuun achitti tasgabbeessu jira jettanii mootummaan tasgabbeessu jira achitti haa barattu jettanii bor gaabbita haawwatiin abbootiin
kadheen gaddaa imimmaan nurraa hin qoorre ka achi duraa imimmaan nurraa hin qoorre ka san duraa nurraa hin qoorre madaan akkasuma nu jira madaa san nu quuncisu jira nammallee nu dhukkubsu jira madaa xiqqoo nu qooruuf kana gajjette nu quuncisu jira madaa tana nu quunci akka nu quuncif ummanni keenya ijoolleen teenya haa galtu haleessa ijoolleen ka dhuftee waan tokko sinima mootummaa naannoo Oromiyaa jedhan maqaadha maqaa mootummaa naannoo Oromiyaa maal faayidaa qaba maal faayidaan maqaa fachira taa'uun faayidaan qabu ummataaf dalagu afaanin kijibuun faayidaan qabu kijiba afuufuu dhiisa dalagu namni yoo dalage kanatti sirreesse afaanin ummata keenya sobuu dhiisa shimalli sabdiisaa dheengadda kakalee ijoolleeti miti gaafa dheengadda irreechi malkaa Finfinneetti irreeffatan afaan ofirraa bahee yaa ummata Oromoo baga gammaddan amata 150 booda bakkitoo nafxanyaan ummata keenya itti wareegaa baasetti ardu dhufnee irreeffachuu baga gammaddan jedhi afaan ofiitiin har'a ammoo kaleessa ijoolleen bira dhayxee ijoolleen nafxanyaan inni jedhe sun ijoolleen nafxanyaan naannessitee nafxanyaa jalaa lubbuu isii baraaruuf baate sun kaleessa bira dhayxee hayyuu keenya dura taa'aa keenya jechaaf bira dhayxee gaafatte akkami falli nu jiru hallii nu kennaa jennaan halliin biroo hin jiru dhaqaa achitti baradhaa hoggaa akkana je'uun achumatti baradhaa raayyaa ittisa biyyaa isinii keenya hoggaa je'uun ijoollee tana fixuuf inni kun nafxanyaaf yaade moo ijoollee tanaaf yaade Oromoo keessatti qaqqabii dubbii argadhu dubbii laal dubbii odoo hin laalle Oromoo ijoollee tee dhumu jirti guutuun akka obbidiyoo waliigaltee ummata fixuudhaaf Oromoo mallaqaa jettee qoonqoo jettee mallayni borduma nutu walitti hafa yaa nyaataa ijoollee teenya nyaate numatu wali hafa hin daganne nu ka Muktaar Kadiir ka Haile Maariyaam ka achi duraas hin daganne ka hardhaallee hin daganne ka Abiy Ahmad itti jirullee dagachuuf hin deebi'u ijoolleen teenya akka gaafa Haile Maariyaam irraa eegalee fincila diddaa gabrummaa irraa eegaltee hagadhatti ka arda Abiy Ahmad ajjeese kana malee nama 5,000 foyi ka dhokate malee bar kun ka dhokannaan ajjeesan ka awwaalan ka dhabamsiisan malee yaa ijoollee yaadadha namni 5,000 kun ka argameetiin ajjeesan ka du'ee argamee jechuu haadha abbaan awwaalatti kun dheengadda Abiy Ahmad waa'ee ajjecha aggaamii ajjecha xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed irratti harka akka keessaa qabu kun shakkii hin qabu namni kamiyyuu shakkii hin qabu isinillee hin sobin isinii kakadhe jedhee isin dura taa'ee dheengadda Harariitti hoggaa akkas jedhu soba isinitti hin fakkaatin mujrimni waan sodaatu kakuun sodaatu mujrimni kakuun hin sodaatu dhugaa isin hin jaa wallaahi hin sodaatu mujrimni namni nafsee namaa harkatti baduu baratte kakuun sodaatu idan rabbina haa ejjeesu je'eetii kakatala arda kunu amma sa'aatii ammaa isin duratti je'ee kakata kanaaf waan Abiy Ahmad isiniin jee dhugaan seena hin fudhatina harka keessaa qabu shakkii hin qabu isinii dhufti gaaf isinii dhuftu jira dubbiin kun inshaallah kanaaf gaafa aggaamii Jawaar Mohaammed irratti dheengadda nama 80 wayiti battala sanitti jechuudha kaamoo bakka biratti hin beeknu dhukame kanallee gaafiin isaan ooltu inshaallah Jawaar Abiy Ahmad gaafachuun isaa hin oolamu hin gaafannallee itti aansuudhaan wata amalolli ka'ee amma deemutti jiru kanatti ijoolleen duute nama 3 nama 4 jedhanii lakkaa'an malee ijoolleen duute xiqqee miti yaa Oromoo haati barnootaaf ergatte malee
qalamaaf daftara harka keettee rasaasa harka keettee hin ergine. Haati qalamaaf daftara harka keettee ergite malee rasaasaa fi meeshaa wahiin diran harka keettee naaloli jettee Bahirdaarii fi yookaan naannoo Amaaraatti hin ergine haati. Ka akkana godhe immoo Obbidiyoodha. Obbidiyoon guutuun ilmaan teenya fixuudhaaf murattee jirti. An dhugaa isin jedhe Obbidiyoon dullattiin murattee dullattii miti ka amma itti makamee kana haaraa barsiiftee jirti. Laalee kunooti. Waa'ee uummata ijoollee teennaa namni dubbatii jira Shimallis Abdiisaa kun akka didu kanaati. Itti aansuudhaan kantiibaa magaalaa Finfinnee nu hundinuu sabboona namni akka isaa sabboonaa hin jiru nu akka keenyatti nu sabboonaa namni yoo afaanii nu sobu sabboonummaan tana argamu. Afaanii miti sabboonummaan onnee keessa. Sabboonaan kanaa miti. Sabboonaan ka akka Waaqoo Guutuuti. Sabboonaan ka akka Jaarraa Abbaa Gadaati. Sabboonaan ka akka Jeneraal Taaddee Birruuti. Sabboonaan ka akka Maammoo Muzammil. Sabboonaan ka akka keessanii xurxuura kanaa miti. Xurxuura afaaniin nama kijibu. Sabboonaan ka akka Nadhii Gammadaati. Hai akka jechi Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa jedhan jechi kun wallaalumti illee haa ta'u. Yaa Waaqo har'a eessaa si haftu. Yaa Jaarraa Abbaa Gadaa har'a eessumaa si fida. Yaa Nadhii Gammadaa har'a eessaan si fida. Yaa Taaddee Birruu har'a eessaa si fida. Odoo ka deebisan taatee deebisiin si lolchiisa. Waan diinni ijoollee tee gootu odoo argite. Waan diinni ijoollee tee gootu waan diinni maatii fi keenyatti taphatu odoo argite. Yaa Jaarraa Abbaa Gadaa, yaa Waaqoo Guutuu, yaa Nadhii Gammadaa, yaa Taaddee Birruu, yaa Maammoo Muzammil waan nafxanyaan nu gootu odoo argite. Waan goobanni daacee nu godhu jiru odoo argite. Garuu jechi kun wallaalumti illee ta'u. Rabbina dhiisu namni du'e hin deebi'u. Wanni godhan hin jiru. Odoon kiyyaan ni deebisa. Jignoonni ka akkanaa kana. Sabboonaan ka akkanaa kana. Mush sabboonaan ka akka asitti afaanii fakkeeffattanii garaa jaraan mallaqa nyaattan kanaa miti. Afaanin Oromoo ani Oromoo jedha. Afaan barattanii kombortaa gurraacha adii garagalchitanii naqattanii. Kombortaa gurraacha naqataa turtan dura. Amma immoo isa faallaa nu deebistan malee isin san kombortaan kombortamoo Obbidiyoon. Barataan wanti ani isinii dhaamu kana tokko irratti barataan rafuu hin qabdu. Wallaahi barataa rafuu hin qabdu. Dammaqe yuunivarsiitii guutuu keessatti ilmi nafxanyaa achi keessaa bahee galee odoo ilmaan tokko hin galin ijoolleen teenya odoo hin galin odoo ijoolleen teenya takka warri achi keessa jiru ijoollee teenya qofaa miti jiraataan naannoo Amaaraa keessa jiru daldalaan naannoo Amaaraa keessa jiru warri waa daldaltanis takka keessanii naannoo Amaaraa keessaa baafadhaa gala. Hin argita waan askaluu kana deemuuf ta'u. Isin agarsiisa Rabbi. Kanaaf guutuun keessanuu galuu qabdanii ijoolleen teenya odoo hin galle ammoo barataan atuura futti hin jirtu maal sitti dhaamaa miti hin rafin. Mootummaa hin abdatin barataan. Qeerroof qarree mootummaa hin abdatina. Mootummaa hin abdatinaa ka abdatan Rabbi uf abdadha. Tokkoffaa Rabbi abdadha itti aansaa uf abdadha. Eeroon if abdachuu qabdi malee mootummaa jalaa dhaya. Jala sarara jala kutaa mootummaa watakka isinii hin godhu. Yeroo hunda isallee arrabsu faayidaan hin qabu nama arrabsuun. Mootummaan garuu watakka isinii godhutti hin jiru. Uummata khaasatan uummata Oromoodha. Watakka hin godhu wanni mootummaa. Watakka. Mootummaan wanni isa namni inni godhuuf nafxanyaadha. Handubaas jala sarara. Mallaqa yoo qabaatte. Nafxanyaa 500 200 kenninaan Oromoodha si jala deemi. Kanaa miti ka dalagu Oromummaa 500 fi 200 fi 100 takkaan hin deemtu Oromummaan. Oromummaan ka deemtuun sabummaadha, onnummaa, jignummaadha.
kanaaf Oromoo dhaamni wanni nu dhaamnu hin jiru namni guutuun iyyuu jira. Amma dheengatte gaafa gaafatan gaazexeessaan mootummaa maduraa kana jasba maqaan isaa eenyu kana eenyuun maqaan isaa Hayila Maariyaam yeroo inni irra jiru dheengadda gaafatee jira gaazexeessaan tokko dhaga'uu ooltanii TV irratti Ingiliffaadha gaazexeessaa biyya alaarraa gaafin inni gaafate gaafate xiqqaamti. Yaa Oromoo waan si ajaa'ibu ilmaan Oromoo ka mana hidhaa dukkanaa keessatti miila irraa muran ka harka irraa muran ka miila lamaan dhabe ka akka kaffaaloo fa'a jira ka miila lamaan dhabe san malee waan fokkisaa waan namni hin yaanne waan namni dhugamaan qalbii keessatti yaanne ilma Oromoo ka mana hidhaa keessatti ilma dhiiraa gudeedan mee wanni hagana fokkatu eessa jira. Kana mootummaa jettanii sanuma jechuudha. Gaafatanii jennaan hilmaarummaan jedhe karaan irra qabee karaan qabsiisee irra deemu jira jedhe Abiyyi Ahmad. Karaa ani kennee fi aktiidhaan baase aktiin namaan itti kenne kun akira aaree jechuudha. Wanni xiqqin gaafatan ani keessaa isinii kenne malee. Taktiinni inni baase irra deemu jechuun ifimte jechuun manni kun isinii gala. Waanuma an dalagu jiru san dalagu jira namichi kun afaaniin nu sobu malee. Kanaaf handhaamsa kee asuma irratti hindaama yeroo biraatiif walitti dachaana yaa Oromoo ilmaan kee hin dagatin barattoota san hin dagatin barattoota achitti dhiifte san barattoonni teenya azabamuu jirti na guyyaa jaha waan nyaanne itti aansuudhaan kunoo kalee dheengadda odoo waan nyaatiin kaafirraa ari'antu jira. Yaa Oromoo barattoota teessan galfadha aboo wal guuraa dhaqaa galfadha. Balammaan bu'e sunuu haa bu'u wannummaa dhufe sunuu haa dhufu. Kanaaf har'a borodoon jenni barattoonni akka galtu barattoota teessan eega harkaan gahettan kan naannoo Amaaraallee akka fe'atu hayyama. Kanaa miti taanaan naannoo Amaaraa achi keessa dhufee fe'achuu gonkuma yaadila gonkuma afakat waan dhufe santu dhufa malee hagana dhaamsi galatooma.